gari inni otu qabu akka tasaatare namni yeroo mara olla sagargaare nan tabe yoo jedhani kennu fi hamaare manni ni jaarrate bona gana joore yeroo jalaa gubatu qabeenyi ni boore kunni maal jedhamaa yaadamiti moore eenyummaa isaaniif qofa ariyaa kamaani oromoo maaf jecha diina jedhamaani afaan kutiin jedha oromoo dha'aani kunni yakka taanaan ana yakkamaani obboleessa kiyya obboleetti kiyya ani maal sii ta'u bitaana dingale alagaan sii na'u sitti mala malee si ilaalee darba achi garagalee ishiin biraan siin taatu ishiin firaa siin naatu yoom kagumaan kee baatu ana nyaatu sanyuma ofittumaa dhiphumaa qabdu utuu dhiphumaa jedhani dhuguma pause akkana yoyya ahla wasaalan ana dhufu bagana gaan jiraatanii akkam jirtan jirtu beekaatiin raappii tana isinitti bane raappiin tuni qabsoodha sirba qabsooti hedduu bareedduudha hiikaa qabdi anyway wanni irraa dubbannu waan torbaan kana injifannoo diiyaaspooraa keessatti arganne irraa dubbanna sagaleen tiyya jirti mee takka barreessa sagaleen tiyya qulqulluu taate biyya alaa maal gochuu qabna waan jetturraa dubbanna arraan tan Haajii Xiinxalaan waan torbaan kana ta'erra injifannoo arganneerra akkamitti injifannoo tana gagabbisaa deemna akkamitti kunuunsinaa tadabarti hoo warri biyya keessaa maal godhuu qabdi waan jetturraa dubbanna dhiyaadha anillee karaan deemu jira nutilleen waan walgahii qabna walgahii wahuma oromootiif gamari'achuuf deemnaa jira wanni biraan jiru so kanaaf achitti cahaa jira hangasumaa hume yaadan isin hojii qooddadha jeeti warri biyya alaa dhugaa dubbachuudhaaf waan boonsaa dalagaa jirra diiyaasporaan waan xiqqaa dalagaan jiru injifannoo hedduu gagalmeessaa jira diinagdee Itoophiyaadhaaf deemtu haratti hambiseesee jira imbaasii irratti akkan dubbanne sagalee tahaa jirra waan hedduu godhaa jirra so kanaafuu akka gaariitti jajjabaannee dalagaa waan jirruuf daranuu jabaachuu qabna waan jettuun fedha tabira maali amma tooftaa hiriirarraa akkamitti osoo addan cinne qabsoo teenya tana akkamitti waan biraatti dabarsinaa tajettullee irra yaadu qabna communitiin biyya addunyaa kanarra jirtan hundi bakka jirtanii dafaatii waliin hoottaa walitti dhihaadhaa bakka takka mari'adhaa xalayaallee foreign ministeerii biyya keessan keessa jiru hundaaf barreessa mootummaa hajaa biyya alaa jechuudha seneetara biyya teessaniitiif barreessa koongiresiif barreessa Somaaliif kana daranuu irra deddeebine abiyyiin kun harki isaa dhiiga ta'uusaa addunyatti himuun waan gaariidha maaliif akkuma gizee kaanuu yeroo hunda irra deddeebine wal yaadachiifnu abiyyi osoo jaalatee hin tahin funya qurquriin waan inni biyya keessatti sadaqaa addunyaa tanaan jiraatuuf sadaqaa tana irraa qabuuf nuti qabsoon teenya cimtee itti fufuu qabdi kanaafuu jabaadhaa waan keessattuu ammaan tana namuu warreen Ameerikaa keessa jirtan koongiresii 22tu waan san mallatteesse seneetara lamaan mallatteesse bakka jirtanii dhageeffadha yeroo filmaataati warri Noorz Ameerikaa keessa jirtan dhageeffadha Doonaald Tirampis na filadhaa ja'a Joo Baayiden na filadhaa ja'a hundinuu amma sagalee barbaadan sagalee shan barbaadan nama shan ka gurmaa'ee taa'uu argatan sagalee isaa barbaadan jechuudha kanaaf wanni godhuu qabnu yeroo tana keessattuu warri Noorz Ameerikaa jirru yeroo filmaataa dimokiraasii fi riippaabilikaanonni wal dorgomaa jiran waan ta'eef koongiresii 22 san keessaa yoo ka isteeta keetii keessan jiraatin qoradhuutii atis namaanis saahiba keetiinis nama beeytuunis hunda godhiitii barreessisii xalayaa galchaa waan akkanaa deemaa jira biyya keessaa abiyyi hunoo ji'a tokko keessatti ji'a lama keessa nama hagana fixee mirga dhala namaa sarbaa jira barataa ajjeesaa jira nama mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessaa gabbaasee ajjeesaa jira kanaafuu isinilleen hunoo koongiresoota ammaan tana mallatteesse kanarra dabalamaa jaati koongiresii keessaniif namu bakka jirtanii xalayaa barreessa foreign ministeerii amma namicha dheengadda Suudaan bira dhaqee osoo abiyyin dubbisin deebi'esan abiyyi qaanfatee galesan
isa sanillee xalayaa bakka jirru haa barreessinuufi. This is very important yeroo tanatti jechuudha. Kongresa akkasuma warreen addunyaarra jirtan warri Awurooppaa jirtanis hundi keessan jechuudha. Waan bareedaa dalagaa jirtan diasporaan qabsoon isin gaggeessaa jirtan waan xiqqaa miti waan laayyoo miti. Sangubbaan warreen deeggarsa diinagdeellee godhaa jirtan ni jirtan ammallee deeggarsa keessan qeerroo deeggaruutti jabaadhaatti fufa. Wanni nuti irraa eegamu kanuma. Xiyyitiin asirraa achitti Itoophiyaan lollu hin jirtu. Yoo jiraatte sagalee teenya advocacy warra bakka nu bu'an hunda xalayaadhaan qunnamuudhaan Ameerikaan doolaara miliyoona 100 meeqa Itoophiyaan gargaartu san kuno akkanatti mirga dhala namaa sarbaa jira. Nama itti ajjeesaa jira. Kanaafuu gargaarsa keessan irraa dhaabaa jechuunamu akka kongireesota kanatti dabalan irra dalaguu qabnaa jechuudha. Tabira listii warra du'anii Abiy akka ajjeese listii tana baafnee maqaa suuraa waa hundaa wajji ergu. Bakka jirru hundatti ergu. Adara bakka jirrutti suuraa ijoollee teenya dhumanii kanuma dheengadda dhuman qoftiihu ragaa wajjin bakka itti jeefaman waa hundaa wajji wali qabnee akka kanninuun isinin jaa kanallee. Tabira immoo warri biyya alaa takka godhuu dandeenyu ammallee Abiy irratti iyyannaa banuu qabna. Abiy irratti khissii banuu qabna jara keenya gurra banaana dhaggeeffadha. Abiy irratti khissii banuu qabna. Maaliif jette jaa namichi Gaambiyaa maal godhe Tiyyaa Miyamaar ta islaama ficcisiisaa turte Rohangi maal godhe dhuunfatti khissii itti baneeti ISIS irratti niwsii addunyaa ta'ee jira. Kanaaf looyeroonni Oromoo maallaqa oo barbaadan isin gargaara. Kanaaf Abiy Ahmed irratti khissii ISIS irratti bana adara. Maaliif ragaa qabna? Amnesty International ragaa qabna. Suuraa warra ijoollee dhiyootan mercenariidhaan ijoollee mataa keessa adda faffacaasan, tatiruu facaasan, hacumaa isaa facaasan, ilmaan namaa ijoollee teenya jaarraa 21ffaa keessatti namtichi Noobeelii fudhate akkuma jaartii Miyamaar kunoo asitti mirga dhala namaa sarbaa jira. Nama ajjeesaa waan jiru jaati kissii nu bana. Wanni kissii bantanii waan biraatii miti. Attention media addunyaa argachuuf waan biraatii miti. Maaliif namichi Gaambiyaa kophaa isaatti dhaqeeti ISIS dhaqeeti kissii bane. Eenyu irratti jaartii Miyamaar ta Nobel Peace fudhatte. Nutillee nu keessaa Oromoo keessaa nam tokko fedhoo Heenok Gabbisaa feetan warri guruppii looyeriin Oromootun nama tokko ergaatii ISISitti dafaatii kissii Abiy irra bana. This is very important. Wanni amma godhuu dandeenyu tokko kana ammallee. Kana ni dandeenya humna itti qabnallee maallaqa itti qabnallee. Maaliif kissii nuu bana? Wanni kissii bannuuf attention addunyaa akka argatuuf. Akka addunyaan dhageessee Abiy Ahmed kadheen gadda Nobel Peace fudhate osoo waggaan gahin akka jaartii Miyamaar akka uummata Rohangii sanitti kunoo inninis nama ficciisaa jira kissiin irra baname. Akka godhamu please adara hatattamaan looyeroonni Oromoo kissii bana. Ammaan tana iyyata galcha ISIS irra galcha International Criminal Courtitti koortii addunyaa irratti akkuma namichi Gaambiyaa godhe san isinillee godhaati. Abiyoot Kaasaawun irra kissii nu bana. Genocideidhaan nu bana. Harargee irra genocide gaggeessa. Arsii irratti genocide gaggeessa. Baalee irra genocide gaggeessa. Wallagga Gujii Shawaa bakka hundatti ilmaan namaa yaangii lafaa ol dhufaa kana ajjeesaniiti laga afaanitti darbaa waan jiraniif suuraa ragaa qabna. Amnesty International ragaa qabna. Freedom House ragaa qabna. Human Rights Watch ragaa qabna. Ragaa hangana qabna. Ragaa kana fudhannee Abiy ISIS kasasuu qabna jara keenya. Amma wanni godhuu qabnu tana jechuudha. Abiy kissiidhaaf dhaleessuu qabna. Koortii addunyaarra isa dhaabuu qabna. Hay bar namichi Keeniyaatu gaafa kan kasamee ture bar eenyu maqaan isaa Uhuru Kenyatta time. Uhuru Kenyatta kasamee ture ISIS irratti dhiyaatee ture. Nutis Abiy dhaleessuu qabna. Genocideidhaan ajjeechaadhaan koortii dhaabuu qabna. Ani maallaqa niin baasa ani mataa kiyya niin baasa nama dhaqee kissiisan banu koortii addunyaa irratti ni baafna waan barbaachisu ni baafna. Warri biyya alaa goonu amma advocacy keenya cimee itti fufuu qaba. Keessattuu lafa qulfi lafa sadaqaa Itoophiyaadhaaf miliyoonaan kannitu koongiresa qunnamu seenaatara xalayaa barreessu kanarratti haa jabaannu ammallee kissiitti haa bannu. Warri Noorweey illeen
irra dalagaa waan tana irratti so kana jechuun kana godhuu hin dadhabnu tabira warri biyya keessa ammallee kisaaraan baankii Itoophiyaa galee jira Itoophiyaan baankii maallaqa hin qabu feetan jaaladha feetan dhiisa isaan ajandaa nu baasan abbaan gadaa muka gubbaan horee bu'e abaluun asiin seene abaluun paartiin abalu seene we don't care don't give attention laal akka isin ajandarraa ija kaafattan fedhan abalu paartii dabalame who cares dantaa isaa abbaan fedhe paartii dabalame dhiise abbaan gadaa OPDO waa godhe this is not our business ajandaa keenya irraa maquun qabnu jechuudha maaliif akka nuti waa'ee isaanii maqaan kaafne khasaaraa isaanii maqaan kaafne human right ajjechaa isaan oofaa jiran qabsoo nuti huunee qabne tana akka nuti attention irraa kaafannuuf ajandaa galgalaa ganama nu bocaa jiran ajandaa isaanii keessa akkan seenne dirree isaanii keessa akkan seenne adara jabaadha laal injifannoo guddaadhaan deemaa jira san gubbaan torbaan lamaatu hafee jira doolaarri biyya keessa hin jiru namni timaatim galfachuuf zayitii galfachuuf sukkaara galfachuuf doolaara si barbaachisa there is no dollar in Ethiopia doolaarri shortagein akka malee turee jira kana gubbaan investoroonni naftanyaa qarshii biliyoona 38 irraa haga biliyoona 50tti shalagamu maqaa investmentiitiin erga namticha Oromoo National Bank irraa kaasanii Amaara naqan yoo xiqqaate qarshii biliyoona 50tti hagahu naftanyaa maqaa investmentiitiin saamtee jirti baankii shortage keessa jira baankii maallaqa qabu baankii maallaqa fixatee jira kanaaf arraantana biiti rakkoo biraa keessa jirti biiti gungumaa jirti biiti jeequmsa keessa jirti kaadiree ilaalina adara namuu bilbilaatii na kijibsiisa hojjetaan mindaan qabu namni mindaa qabu har'a kaadiree qofa kaadireen akka duruu miti itti qaqallattee jirti wati qo argata amma kaadiree fi basaasni isaani warri fakkeessuudhaaf akka nama waa argatuu jiru malee fi hoteela Adaamaa qofa warri maallaqa dalagachaa jiru maaliif Adaamaa keessa miitingiin naannoo Oromiyaa hin dhumattu silaa tana namuu ni beeka kaadiree fi maali maqaan isii kantiibaan baantan galgala ganama Finfinneetti walgahii godhatan they never ganama galgala durgoo nyaatanii walgahiin isaanii dhumtu Adaamaa guyyaa walgahiin hin godhamneetu irra xiqqaa ka walgahiin godhameerra kanaaf isaan biiziidha achirraa namni durgoo xiqqoo argachaa jiru kaadiree fi basaasa qofa hojjetaan mootummaa ka ilmaan qabu ka bultii qabu ka jireenya qabu ka kiraa manaa qabu minda argachaa jiru callisaa jaaniin jechuudha kana gubbaan ammallee ka bira uniformii daaraa fakkaattu san ta poolisii federaalaa uniformii daaraa fakkaattu san carqa yookaan bututtuu poolisiin federaalaa uffatu san carqa daaraa fakkaattu daaraa harree daaraa keessa gangalattu fakkaattu san abiyoot kaasaa ummanaa man argee jaan hirribaa ka'ee dafaati bututtuu tana narraa jijjiiraa jee jaan carqa poolisiin federaalaa maaliif beeytanii waraana fakkeessuu barakkisa miskiina rabbi rakkatee baryaa'oo tachaggara ko sooyyoo diigaa abii manaamaan lafaa ka'eeti bututtuu carqa warri federaalaa poolisiin uffatu san xiqqoo daaraa fakkaatti beeytanii isii san xiqqoo tagama gurraattii wataadara fakkaattu naa godhaa jeejan xiqqoo haa ummanni na sodaatu yaa gawwa konka Oromoon taankii fi misaa'ilaa hin sodaattu unkaan nama ulee qabatee poolisa biyya teenyaa ka ulee qabatee gaabbinaa siseenee ka'in hundee misiin jedhu dhiisiiti taankii fi misaa'ila gaafa girnoof akkanatti ijoollee qeerroo afaanii qaban Oromoon gaafa sanuu qeerroon takkaan sodaanne arra dhiisaati huccuu sodaachuu dhiisaati maali wanni isaa kana isa baareessee huccuu poolisaa jijjiirsisu bar namichi buddame waan qabee gadhiisu wallaale baankii keessa maallaqni jiru hojjetaan ni gumguma xiqqoo hawaa qabu xiqqisho hawaa argachaa jiru kaadireedha hin jiru arra taayee dandaallee qarshii miliyoona 2 no more hin jiru amma qarshii miliyoona 3 qarshii miliyoona 2 gaabbinaa ifaa keessa kaa'ee wanni fanna raachisiisee hin jiru amma booda hin jiru maallaqni sunis dhumatee jira amma dhumatte yaa dhumatte qoonqoo garatti kuttee jirti soo kanaafuu jara keenya khasaaraan biyya keessa jabaattee itti fufaa jirti warreen qeerroo biyya keessa jirtanii fi warri ala qeerroo wajji qindoominaan dalaynus yookaan dalaydanis bifa itti ayyaana kana lukkuu takka qarshii 2,000 gurguramtu akka minneeynaadha amma
killeen takka akkami qarshi soddomne hinaadha amma dubbin killeen qarshi shanii akkami soddoma gurguramti yookaan akkamitti dhaabna kanarratti akka gaariitti irratti dalaguu qabna so kanaafu biyya keessa rakkoon cimaa deemaa jira ajjechaan akkuma itti fufee jira manni hidhaa no more manni hidhaa security miti safe miti namni mana hidhaa seene yeroo barbaadan fuudhanii as baasanii ajjeesan so kanaatu deemaa jira jechuu jira keenya kanaaf wanni godhamuu qabu nuti bakka jirrura sanaatarri kongresiin 22 qoftiin gahaa miti maaliif magaalaa takka keessa kongresi yoo xiqqaattee 500 fi 30 wahii jira Ameerikaa kana keessa kongresii 500 wahii jira hundi bakka jirru amma qabsoon teenya maali wal gurmeessinee yeroo filmaataati hatattamaan xalayaa itti barreessu ragaa suuraalee ijoollee teenya abiyyi fixe hunda itti ergu dafaatii namicha kana huno baajanni waggaa ba'uuf deema September baha baajanni waggaa Ameerikaa jara keenya gurra banaati guurii gurraa fudhadhaa na caqasa filmaata Ameerikaas deema baajata as deema warra biyya alaatiif baajataan ramadama akka kanan goone atiin biyya alaa jirtu warri Ameerikaa keessa jirtan hundi kongresa keessan biratti xalayaa barreessa September keessa baajata baha ji'aas deemu kana baajataatu bahuu deema yeroo baajanni Ameerikaa bahu biyyoota alaatiif illee baajata baha baajata ramadan so baajata Itoophiyaa san afaan qabuuf arraan tana kongresa namuu bakka jirru akkamitti xalayaa barreessina hunoo nuti nama haganaati filmaata dhufullee isin bira dhaabbanna sagalee nu ta'a ogaachi dheexan hunoo abiy akkanatti maallaqa taaksii nurraa guurtaniin nama ajjeesisaa jira nama ajjeesaa nama fixaa jira ja'ati xalayaa akka gaariitti seneetara keenyaa fi wannaaf haa barreeffamu dalagaa teenya haa wal barsiifnu dalagaa abiyyitti jiru haa barsiifnu haa qaamaan dheyne oofisa isaanii dheynu bakka eejensii isaanii nama 3-4 bakka buufanne oofisa isaanii dheyne xalayaa galchine ragaalee walii qaqqabanne Amnesty International hunda walii qabne suuraa nama isaan fixanii hunda bifa wannaatiin tolchine geessinaaf jechu ummata kana geessine jechu kanaaf please adara mootummaa abiyyirraa baajata amma baasuu deemtan akka irraa dhaabdanii namichi diktaatara ta'ee jira nama dhagahu nama ajjeesaa jira jenneeti sirritti akkasitti irra dalaguu qabna jecha saniifu adara warreen Kanadaa jirtan Awustiraaliyaa bakka jirtan hundatti bakka bu'oota keessanitti adara nuudhaama bakka jirtanii walii khoota ammallee gargaarsi keessan qeerroo akkuma gargaartanitti itti fufaa qeerroon arra harka isaanii buute takkaanii jeefamti takkaanii hidhamti yoo mana hidhaa jiraattellee gafuudhanii takka keessaa xiqqoo sabboonummaa qabu jajjaba halkan fuudhanii ajjeesanii lagarra darban kaan bineensaaf darbaa jiran jechuudha kanaaf wanni kana goonuuf jabaanne jabaadhaa bakka jirtanii irra dalagaan isinin jira keenya anillee bakkaan deemu gahaatiin jira kanaafu adara warri biyya alaa jirtan hedduun boositan qeerroo Jarman viva isaaniif fakkii ta'uu qabna isaan nu hundaaf fakkii ta'uu qaban qeerroon Jarman sorry qeerroo London jechuu kiyya warra dheengadda alaabaa fannise alaabaa naftanyaa buusee alaabaa teenya fanniftan fi akkasumatti warra qeerroo Hoolaandillee Neezerlaand hundi keessan Awurooppaa waan gaarii dalagaa jirtan warri Ameerikaalleen hundi keessanis jajjabaadhaa itti fufuu qabna biltsiginnaan biyya keessa khaazinaan qullatee jira doolaarri hin jiru nama dhumaa jira waan qabanii gadhiisan wallaalanii jiranii uggutta akka waaree abbaa gadaa isinii goone jaan ajandaa jijjiiruuf uggutta akka wataadara haga tokko carqii bututtu daaraa fakkaatan irraa baasaniiti carqii cuquliyaa moomaarree fiixaa mootii baan tokko maal jeesa qixaliyyaa baanu san gurraattii san taakkasiisan itti kaa'e abiyyi manaaf argeeti mee xiqqollee ta'u jara kanallee yuunifoormii gullichaa billawaa waxaa ixaafixum jee namichi akkasimi jijjiiraa ooli feetu takkumaandoo fakkaatu poolisii federaalaa poolisiin qurxaa qabatee deema poolisii huccuu daaraa fakkaattu sana irraa baastee huccuu komaandoo fakkaattu itti kaayisee jechuun Oromoon sii sodaattee jechuun miti Oromoon girnoovii fi misaa'ilaa hun sodaattu jechuudha taankii fidii hottu we don't care nama uleedhaan wannaan deemuu miti sini galee soo kanaafuu abii kiyya baqaa jira akka shaamatti baqaa jira immoo ammaas hatattama dafnee haa walitti dhufnu haa wal marihannu haa gargaarsas bakka jirru walitti guurree gargaarru qeerroo teenyaas dalagaan dalagamtu hedduu jira dalagaan ala kanaahu dalagamtu hedduu jira tanaafu ajandaan jabduun warri asirraa sagalee taatanis dubbii tana gagabbisa dubbiin amma isinii fide tana adara naa gabbisa Abiy Ahmed ISIS koortitti
ICC يوخان International Criminal Court كسي اتهابنو مالف رقاق أبنا وري لويرا مالك نوتو باسا نوتو اسم غرغارة اسم برد أبنا اسم نمان أكا نميچا غامبيا سنيتي نميچا غامبيا نيتي إنو مكاني سي تاميا مارتن برايم مينستريتي نوبيلي فودتي irraa fudhatan deebisanii harki khedii gajaanii akka sanitti isinilleen qissi banuu qabdan nutu maallaqa baasa wacii teessan baasaati deemaati Dr. Henok Fan yoo guyyaa akkanaan dalene woom dalaydan yoo looyerummaan teessan daktarummaan teessan qissi international lawyer erga taate namicha akka Dr. Henok Gabbisa qissi banuu qabda wacii xayyaara wacii dheete baasisu hunda nu danda'a abshir deemiti atummaan Abiy Ahmed irratti ICC dhaqiti nuti Abiy Ahmed akka inni ICC koortii dhaabbatu feenamma that's it isaafi General Kaasai Camada ragaa qabna ragaa viidiyoo qabna ni turjumaannaaf afaan Faransaay turjumaanna Jarmanii turjumaan hunda turjumaanneeti ግንባሩን በለው ኸጄ ጉያ ወጂ ሪኮርዲ ዋሁን ደለፈ ካየነ ጅር አብይ ወጂን ክሲ ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ጎርሳይሳ ጀነ ፊ አብይ ክሲ ICC irratti irrabbanuun dirqama keenya tana godhuu qabna diyaaspooraan tana godhuun dirqama keenya jechuudha maaliif addunyaalleen gurran ulaatti ni khasasnallee osoo aangorra jiru pirezidaantoonni khasamaa jiran maali Uhuru Kenyaatan khasamne so what prime ministeritti khasamne so kanaaf abiyyin khasasuun amma yeroon isii jechuudha tanaafu kissi ICC irratti abiyyiif dhaleessuu qabna jabaadha walii dachaanaa jajjabaadha warri diyaaspoora hedduun boonsitan wanni isin godhaa jirtan injifannoon teessan qarshii xiqqaarraa nambisne qarshii irraa hooldi goosaa jirtan kadeemuuf deemullee qabsiisaa jirtan kun waan xiqqaa miti Itoophiyaadhaaf kanaaf ammallee waggaan hodhumaa jira waggaa baajetaati Awurooppaanis amma baajeta baafatti irra guddaa addunyaan tun biyyoonni westerni baajeta waggaa itti aanu baajeta waggaa 2021 September keessa baasan irra guddaa September 14 booda maaliif baajeta dhufu gaafa baajeta ifii baafatan warra biyya alaa waan itti gargaaranis asuma keessa baajeta baasan jechuudha abiyootis tanuma keessa sadaqaa isaa waan dalagachuuf sadaqaa tan akkam fudhanne jabaadha gaasni hoggaa xiqqoo sinirraa irratti itti guuttadha kana khabiraa warra basaastu biyya alaa jirtuuf biyya keessa jirtus isaan adabamuu qaban bakka jiranitti adabamuu qaban adaba fudhachuu qaban basaasni osoo ijoolleen teenya amma arraan tana ciroo keessatti ijoollee afur mana hidhaa baasaniiti ajjeesanii laga darban galaana keessatti lama reefkisaa argamee jira isinni poost godheen jira jara keenya ilmi Oromoo qeerroon Oromoo lafaa dhufaan Oromoo akka bineensatti mana hidhaa keessaa fuudhanii abbaa fedhan sa'a fedhanii fuudhanii ajjeesaa jiran jechuudha namni mootummaa kanaa wajji dhaabbatu diina keenya nuti diina gurraacha akka diina gurraachatti barree arrarraa eegallee qabsoon teenya maali maal godhuu qabna ammarraa eegallee tarkaanfii warreen basaasa biyya alaa keessa jiraniif tarkaanfii irra fudhannaa jechuudha tarkaanfii irra deebiin qabne irra fudhanna warra biyya keessa bilchiginnaaf basaasan tarkaanfii irra fudhannaa jechuudha maaliif jennaan kana achi wanni nu hafe hin jiru ilmi keenya osoo akka wannatti akka sareetti saree xiqqaatee ajjeefamaa jiru nuti teenyee wanni laalluuf hin jiru wanni teenyee isaan qallabnuuf hin jiru kana hundi keenya itti yaaduu qabna itti yaaduu qabna jabaadha abiyyi ICC koortii dhaabuu qabna abiyyi ICC koortii dhaabna kongresa xalayaa barreessuu itti jabaadha warri biyyaalleen ayyaanni as deemaa jira akka lukkuun qarshii 2,000 seentu akka khilleen qarshii 50 seentu ammallee guyyaa 15 hafe bilchiginnaanis cidha godhachuuf deemaa jirti dafaa qindoominaan waan goonu ammallee irra deebinee godhuu qabna waan hojii turtaniif hedduu galatooma anilleen walgahiitti qabna walgahiitti deema waldeebe Ipona baakabde fudhi narka hunda waliin wajjin raja moomatiin qabne fuudhee guddifacha bara dheeraaf ture hammannee jiraachaa yaa nagaa naa jiraadha suura dubbi ICC dubbi abiyyi koortii dhaabuu tana warreen laayivii dalaydan hundi waan tana irra dalagaa ajjara keenya
maallaqa barbaachisu hundani baafna maallaqa barbaachisu hundani baafna abiyyi ISIS koortii dhaabuu qabna. That's our goal again. Heno gabbisa khay lafa khay hirrafini khay doosee furadhuuti yoo arran daleen yoom daleen bani kisi maallaqa nu baasa akkasiiti naajiraadha walitti dachana. Affisu